Tole akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii qoraasuma seeratti qopheessan leencoo asa. Har'a egaa oduun atattamaa tokko karaa poolisii federaalaatiin gurra uummataa ga'eera. Kunis yakka namaan daldaluu fi seeran ala daangaa ceesisuu baay'ee ulfaataa yookaan human trafficking jedhamu kuni akka baay'ee ulfaataa yoo xiqqaate 2010 hanga ammatti lammiilee hedduurratti raawwatame. Egaa biyyi keenya Itoophiyaan labsii lakkoofsa 1178/2012 egaa yakka kana ittisuudhaaf tattaaffii guddaa keessa jirti. Egaa yakki kun miidhaa cimaa geessisa. Mirga yookaan ammoo sochii dhala namaa irratti kan raawwatamu akka sadarkaa addunyaatti immoo yakka sadarkaa sadaffaarratti argamudha. Egaa poolisiin federaalaa gochi suukaneessan kabaja lammiilee biyya keenyaa irratti raawwatamu kuni qindoomina poolisii federaalaa akkasumallee immoo ragaalee walitti sassaabuudhaan injifannoon xumuramuu isaa keessattuu dhaabbata yakka namaan daldaluu fi daangaa seeran alaa daangaa ceesisuu kanarratti qaama ittisuudhaaf hundaa'e akka baha Afrikaatti rooks qaama jedhamu waliin egaa kan hojjetaa ture. Namni kun egaa Yitbaarak Daawit yookaan Kebroom nama jedhamu. Maqaan isaa kun baay'inaan yoo ilaalame Phaawulos Daawit maqaan isaatii, Adaanoom maqaan isaatii, Ahmad maqaan isaatii, Muniir maqaan isaatii, Kebroom maqaan isaatii jechuudha. So namoota sagal namoota inni gurmeesse sagal wajjin har'a shireetti to'annaa jala ooluu isaa egaa poolisiin federaalaa gurra uummataa buuseera. Egaa yakka kanaan lammiilee 3,000 ol karaa seeran alaatiin biyyaa baaseera yookaan daangaa ceesisaniiru jechuudha. Akka lammaffaatti immoo sababa kanaan namoonni 100 ol gammoojjii fi galaana irratti du'aaf saaxilamaniiru. Sadaffaarratti ammoo dubartoota 50 ol irratti gochi gudeeddii suukaneessan raawwatameera jechuudha garee kanaan. Afuraffaarratti egaa dhiiga lammiilee qulqulluu kanaatiin maallaqa birrii biiliyoona 3 ol sochoosaa tureera jechuudha gareen kun. Egaa malli raawwii yakka kan isaan itti raawwataa turan Liibiyaa keessatti egaa magaazanoota 5 ol ta'an keessatti ugguruudhaan maatirraa maallaqa gaafachuu. Biyyoonni isaan keessattuu baha Afrikaa, Itoophiyaa, Sudaan, Eertiraa, Keeniyaa fi Jibuutii keessatti gareen kun mandhee isaa lafa qabsiisee kan socho'aa ture ta'uu isaa ragaan poolisii federaalaa irraa argame addeesseera. Egaa yakki kun gochi amma suukaneessan raawwatame kun egaa gabrummaa ammayyaa miidhamtoonni waggootaaf magaazana dhiphoo keessatti ukkaanfamanii akka hojii humnaa forced labor hojjetan dirqisiifamaa turuu isaanii jechuudha. Egaa to'annoon akkamitti raawwatame kan jedhu haaluma dura kaafneen egaa poolisiin federaalaa hordoffii yeroo dheeraaf taasisaa tureen qindoomina idil addunyaa yakki kun egaa yakka idil addunyaadhaa sadarkaa sadaffaarra jira jenneerraa cimaa ta'e uumuun dhaabbata daddabarsa namoota gaanfa Afrikaatti ittisuuf hojjetu rook the regional operational center waliin ragaa wal jijjiiruun magaalaa Shireetti hordoffii taasifameen to'annoo jala oolchuu addeesseera jechuudha. Egaa ragooleen haga ammatti kan fuudhaman ragooleen ciccimoon keessattuu galmee qorannoo kana irratti jechi ragootaa namoota 100 olii fi miidhamtoota 16 biyyoota garaagaraa keessa jiran walitti qabamee abbaa alangaa federaalaatti dabarfamuun ibsameera. Egaa miidhaa yakki kun hawaasa irratti fidu miidhaa xiinsammuu hammaataa fida. Miidhamtoonni egaa dhiphina sammuu tiroomaa bara baraa keessa seenu kufaatii diinagdee maatiin egaa baasii daddabarsitootaaf kaffaluuf jecha qabeenya waggoota dheeraa horatan gurguruun hiyyummaa fi gadadoo bara baraa keessatti kufu. Akkasumallee immoo dhabama yookaan hir'ina qaamas fidaa jechuudha. Maaliif keessattuu namoonni hedduun egaa
qarshii dabalataaf jecha kalee yookaan kidnii isaanii fedha malee irraa fuudhamuun nafni isaanii hir'uu ta'ee du'aaf kan saaxilamanillee hedduun isaanii akka jiru egaa gara biraatiin kabaja biyya keenyallee yookaan kabaja biyyallee gadi buusaa jechuudha. Lammummaa sadarkaa addunyaatti akka kabaja hin arginne hin salphisa waan ta'eef egaa poolisiin federaalaa yaamicha cimaa godheera. Yakkoota kanaan wal fakkaatan namni kamiyyuu shakkii qabataanan egaa lakkoofsa bilbilaa 991 akkasumallee appilikeeshinii EFPA app fayyadamuudhaan egaa poolisii federaalaatiin yakkoota daddabarsa namaa fi daangaa ceesisuu kana ittisuudhaaf namni kamiyyuu eeruu poolisii federaalaatiin gahuun akka irra jiraatu egaa poolisiin federaalaa bifa kanaan beeksiseera. Yakki kun yakka baay'ee ulfaataa egaa kabaja dhala namaa kan miidhuu danda'uuf egaa bilisummaa dhala namaa irratti yakka raawwatamu miidhaan inni geessu ammoo miidhaa hammaataa waan ta'eef miidhaa dinagdummaa hammaataa qaba. Xiinsammuu namaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabu ta'uu isaa hubattanii haala kanaan egaa shakkii akkasii yoo qabaattan bu'uurumaa poolisiin federaalaa waamicha dabarse kanaan poolisii waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e yakki kun mana nama hundaatu seena yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanaan hin agarra jechuudha. Biyya Liibiyaa keessatti ilmi abbaa abaluu qabamee reebamaa jira, maallaqa gaafatamaa jira, maaloo nu dhaqqabaa, maallaqa walitti nu buusaa jedhanii yeroo iyyaa jiran egaa garee akkanaa garee maafiyaa haala kanaan gurmaa'e kanaan raawwatamaa jiraachuu isaa egaa hundi keenyanyuu waan beeknudha. Waliin taanee yakka kanaa ittisnu kun qophii qoraasuma seeraati. Dhimmoota seeraan wal qabatan yeroo kanaaf kanneen biroollee argachuudhaaf egaa yuutuubii keenya Leencoo Hasan qoraasuma seeraa jedhu dhaqaatii sabiskiraayib godhaa. Tiiktookii kanallee akkasuma fooloo godhaa, sheer godhaa hiriyoota keessaniin gahaa. Feesbuukii keenyas fooloo godhaa hiriyoota keessaniin gahaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Seera beekuun qaroomina of baraaruudha, namas baraaruudha.